إيش أما كان عادي كان موشي كوب ما نودي يمتدوا أسعد ستة سنة كده تمو بركاوت أنا بركاوت بربادي كمان بربادي كان أفكر لك كده كسبت كوبي أنا أسعد ستة إنت كده كوبي أنا ليه بقى أوكي ناقل إيه يو كسته إيه إسان أروق الرمان في دومتي أتدي عادي كي أسعد ستة ولا كده كان ما لازم سالف بيتشاورنو بيجي اتفقوا في وده رومية لا نتندم تكاتر رفتي جرتي فماليني نتولو بتدرسا hojii fa'iin hojjechuu barbaade jechuudha. Keessumas dubbisuu barbaade nama gaariidha gaafan silaalu yeroo hunda sin takatattala. Gaarummaan isii chabaata. Baduu heddamuu kaasileeshinii fudhattee. Baduu miti ani manuma maadamiin jira. Kontiraataan finnee kaampaanii aanan of jechuudha. Kaampaaniitu na hojjete waraqata. Hojii nama biyyarraa fidee tanto asitti ijoollee asitti mana nama garam galchuun barbaade jechuudha. Isa si mariisisuu dafani. Maal mana namaa galchita? Ijoollee amma biyyarraa fidanii jechuudha. Asitti dallaalaa of amanamaa ta'e dallaalaa amanamaa ta'e wajjiniin hojjechuu barbaade tanani si galee. Ati waa mana haadha hojjechuu barbaadde? Haa biyyarraa fiddee boo? Waan akkasiin barbaade namni hin jira nama wayii achi natti kennu ani immoo asitti nama barbaade tanan jechuudha nama waliin hojjedhu. Ishi. Isa si mari'achuu barbaade tiniin bilbila keenyaa kennifan barbaade. Eenyudha namichi moo namichi jiru moo maal sii ta'an? Inni ጓደኛ dheeriyaa kooti nama biyyaatti wal beeknaa inni ijoollee as erga. Echarraa si erga biyyarraa? Biyyarraa. Inni biyyarraa si erga atu asitti hojii qabsiistaa? Waan akkasii ijoollee sirriitti beekanii barbaade tantoo waan akkasii osoo hojjettee ati siin jijjiiramtaa naan jedhe siin mari'achuun barbaadeen. Maaliif jijjiiramtaree araba qabdaanii kasi jijjiiru hojii ijoollee tanoo biyyarraa fiddanii kan achiitillee isinii fidoolitti taree isin sumoo asii hojii galchitu maalidha waastannaan keetiin ijoollee tanaa qabdan isin hojii magalchuudha. Isaayyuu siin mari'achuu barbaade kanaaf gara keessattiin kanan bilbila keenyaa kennisiin jedhe. Anammoo gruuppii hattuutti nama fuudhaa firee siin mari'annaa kan naan jette anuuf danda'e nama hojjedhu bara huddee uf danda'e kun viidiyoodhaan bahee argite konfiidensiidha. Namni biyyarraa natti ergu hin jiru namni asii faan hojjedhu jiru namni asii itti ergu hin jiru namni achirraa itti natti as ergan hin jiru sii galee ka'umsarraa haga iddoo hojii isaanii alaaftinnaa isaanii kan fudhatu kanaan. Amma ati bara ammoo harka nama tokkootiin maan kan ibidda kana qabachuu deemaa jirta jechuudha. Kan achitti ergu azzar. Ishiin maalii kana jirti? Ishiin immoo fuuti mana maadaama keessa jirtu ofii ishiin immoo fuutee eenyutti dabarsi tokkotti dabarsiti. Jidduu kana keessatti ibiddi ishii tuqu hin jiru. Kan asii gubatu kan biyyaa suni namni asitti dhufee dasa qaayyoo kan biyyaa sun tuna fide jedha. Ishiin immoo tokkotti dabarsiti ishii bira darbanii jiru. Kan asii sun immoo kan sadaffaarraa sun immoo maal jettu beekumti kan sadaffaarraa sun eenyutti natti fide hin beeku. Odoo ijoolleen teenya jidduu kanatti rakkatti namni afaan sagalee ta'uuf hin jiru. Bakkatti galchan iyyuu hin beekan. Kanaafuu ati maaf dandeechuun hojjenne maal akka jira? Of dandeessee sitti amanamummaadhaan miidiyaa keessatti as baatee si galee maaliif harka sadii harka afurii hojjechuu si barbaachisa? Kun an harka takkaan hojjedha laala. Namni ani faana hojjedhu hin jiru. Itoophiyaa haala sanaan natti ergu jiru kootta Itoophiyaa dhufuu barbaaddu hin jedhe anumatu kaasa argite. Dogongora ani godhe namni balaa yaadee namni ol tuqu hin jiru. Dogongorus anumatu irraa arrabsama anumatu irraa itti gaafatama. Gaaris boru anumatu itti galateeffama anumatu itti maqaa argata sii galee. Sirriidha jechi kee garuu gaafa akkasitti hojjechuu barbaaddu hundi kan yookiin nama araba asitti daa'ima sana ijoollee sana sirraa fuudhu qabaachuu qabda qaba. Ati amma yookiin nama araba ijoollee sirraa fuudhu qabda malee amma fakkeenyaaf ijoollee fiddee akkamiin galchita gara maadamee jirti. Eshi asoogamee qabiyya kana. Namni hoggaa shanaffaa jammaree jira si galee araba nan danda'a ingiliffas nan danda'a. Barreessuus dubbisuus nan danda'a si galee ingiliffa jechuudha. Maal hojjechaa jirta ofii akka? Manuma maadamiitaan hojjedha. Mana maadamii keessa hojjettee amma ijoolleen kun rakkoon irra jiraatte aayidiin kan keetu moo kan kaampaanii? Kaampaaniitii jira garuu fuulduratti maqaa hojjechuu barbaada. Atuu silaama maqaa kaampaanii maqaa namaatiin jirtu aduu ijoollee kana irratti irra ga'e eenyu silaa kasi wanni hojjechaa jiru ijoollee kana kan rakkina fuudhu akka nuti taate. Silaatu maqaa namaatiin jirta.
maal deebte nu gaynu nama bira gaafirraa fuuna uddee biiroo bana dhuftikkel maal nurraa gootare deebi biiroo maktaba bana danda'e biyya jirta jajjabee namama ganneeti akkana waan mana gaba wanni nu dhageegin jiru wanni dhageegin argaa kana waan uummanni keegetti uummata godha injijjiiramta jedhanii guddatta jedhanii hojjetu kan hojjettuu gaashan keessatti injijjiiramni guddalle amma ijoollee nagaddeedha seeran ala ijoollee daddabarsatanii afwan isin guddistu maal jedhu mi'a ana guyyaa gaafa tokko injijjiiramta abalurraa komishinii hagana argatta abalurraa gana fudhatta jedhanii kanaa dhafan jedhee as dhufee asirraa tiktokii kanarraa dubbadhu na argitanii beektu warri Itoophiyaa asin fidis lafa xurii qabdan kan asii mara anuun beeku kan biyya kana keessa kan ijoollee kaansileeshinii qabdu galchinu jechuudha kun asinuma afootti galchina wanta ta'edha. Leeba hullaa humaran kan leeba bakka namni akkumatti birriinyaa argatu barbaada malee akkatti nama gargaaruu miti kan itti yaadaa bulan gizee hunda isin hin jiraan jetti ani dura biriskiin inni inaa kenne wanni dura afoo akka jiraate miidiyaa irra hiikuu qaba inni lammaffaa waaqayyo bara dhibabii isaa namaa kennes malee immoo nama gargaaruu hin danda'amu beektumi aradinyaa dandeecha miti biyya namaa kee coggaa meeqa jiraatte dhaafii miti beektuu taate dhaafii miti rabbi beekumsa isaa wasii kenneen akkaataa nama gargaartu kan nama gargaartu namni oggaa meeqa biyya kana keessa dhufee bee istil nama namaa daamii jiru jira namni immoo Itoophiyaa irraa dhufee bara odooma namaa daamii tummoo hin galin qaxxi jedhee suuqii wa'ii banate qaxxi dhaqaa suuqii wa'ii dhaqee qaxaramee hojjetee qaxxi oggaa nama oggaa sadiitti immoo hojii ofiitu iyyuu kan badatu immoo guutee jira kontiraata of qadhee dirqama biyya galuu qaba lakki geexu lakki maalaazim dirqama galuu qabdu gaaffii gaafachuun badaadha lakki gaaffii gaafachuun badaa miti ani gaaffii gaafachuu badaa odoon ta'ini ani gaaffii kana domtas gabbaa'ee sira ga'e kaga dhumaa wannu jechuudha malee biloo kana ishii godhaa yoo jala biloo kana ishii of jalaa godha maaliif warroota akkanaa kana kan ijoollee ta'e dhiiga bochise dubartoota odoon ta'in harka baay'ee dhiirota ta'e ijoollee dhiiraa kan namni dhiiga nu harkaa bochise haadha kun godaana biyya namaa keessatti isaan gachisiise dubartoota kun akka ammaa dhufan kanaa hin jijjiiramta jedhan dhiiga isaanii hin jijjiiramu maalaa ta'ani maal isaan kadhachii ergu komishiina fudhata kan asii tuftu komishiina fudhatti ayidiin irraa hojjetame dhimma isaaniitii miti irraa hojjetamuu baate dalaggaa galanii dhimma isaaniitii miti ni laallatu biyya gaafatan isaan birrii fudhatan silkii biloog godhan ammallee immoo kan biraa dhufee biloog godhani kana mas carraa gaaffii gaafatan akka isaan gaafatanii iyyuu kennuuf hin qabu. Kanaaf immoo deebii keessan ijoollee dhiira Dubaay keessa jiranidha. Warroota akka amma micoota naati bara kan isaan akkaatti bara miidhagatti isaan gachisiise. Hin beekanii bara araba isaanii hin eenyu akka fide hin beekanii bara Itoophiyaa irratti akkaawuntiin birriin irratti galu kan biraa asii kan silkiitti haasa'u kan biraa yoo dhufan kan eerpoortii isaan fuudhu kan biraa kan dalagaa isaan galchu kan biraa kan kunnoo itti taphatu zeegaan biraa ijoolleen tun eenyurraa dhuftan jettanii yoo gaafattan hin jiran hin beekan. Isin birrii fudhatte bakka isheen kuma kudha isaa ta'uu digdama jijjiiramuudhaaf kaashin maal akka sootaatti jijjiiramtaa waggaa ishenitti kan hin jijjiiramne amma nama seera dhala nagaddeet jijjiiramte ofishiitti fuyyuu kontiraata alaan baanee maal buleetiin odoo daddaabee bara asbaatee sagalee taataa fi barii wanna akkanaa kanaan dhufinaadha karaa biiroo seera qabeessatiin koottadha karaa ejentoota mootummaan eeyyama kenneennaaf koottadha deemaa barumsa baradhaa COC maabaraawii baradhaa karaa seera qabeessa koottaa jettanii obboleewwan kee maalaazim obboleecha kee ta'uu qabu gargaaruudha. Dhagaa jiraan akka dhiiga bochiisan ijoollee ta'e birrii meeqarraa gadhe Kuweetiin galchisiisu Beeruutiin galchisiisu Joordaaniin galchisiisu Saawudiin galchisiisu Itoophiyaan galchisiisu booddee rakkata isaan dhaabsan hojjumaa miidiyaa kanatti dhagaa jiraan as fidanii kaampaanii keessatti ta'anii maal akka godhaa jiran olumaan argaa jirraa miti. Injijjiiramtaa roomii karaa mugee yoo dhufanii seera qabeessadhaa lubbuun beekan karaa nama boontu karaa kamuyyuu beekan karaa kan kootidha ani kan namaa kana jedhan dubban karaa kan koot akka karaa seera qabeessa karaa mootummaan eeyyama kenneen eeyyamni mootummaan kenne eenyu gizeetti hin dhuftan biiroon isitti hin dhufta sun eenyudha. Saya coba resti kasar. Malam jalan danta.
Jaalalli ollaanii kun jaalalaa miti dhiisi. Ollaanii irratti naasa'in dhiira faana jenne. Ejjite amaatiin ta'ettaniititti jaarjiin kiyya nama gida. Ejjite amaatiin jettanii asitti. Jaarjiin dide immoo. Akkasii miti. Akkasii miti dogongore. Gimee gala chaarjii iPhone kan barbaadan wallee argadhe mucattii bira. Chaarjiin na dide ake. Chaarjiin na isheen. Ayyee bakka. Bilbilitti kana birraa shaqqala malee hin taane ibboo gubadhe ake. Maa chaarjii isaatti nan gubadha. Bakka kalee keetan deemee barbaadamu caala. Galaanu baal barbaada. Yaadii abootee kun galaanu dhee galaanu seera isa galaanudha maqaan kiyya galaanu miti maqaa qubee sirreessi immoo waan baranne nama akkam akkamiitti jira. Danina. Hojjetoo mara noolchine. Si. Anjeranii gaarii keetiin harkee kan hojjetee. Maeta demo berani. Lamin maaliif danagatare? Maaliif danagat? Isaan tu danagate. Daggafa eenyu kaadhimatti daggafa seenaa kaadhifachuu barbaadde gaarii waa argatte seenaa sin kaadhima dhadhe daggafaa gaarii Chaarjiin iPhone na jalata balashee chaarjiin mana kanatti chaarjii takkitti bichaa jira iPhone. Anti yemmuu ta'u balashee kiyya chaarjiin bilbila qabate. bilbila bittee chaarjii bitachuu dadhabde. Waan arna jalata balashee bari. Waan Sin godhate jaalladha gaa'e. jechaadha daggafaan Jaalala afaanii dhaabbiin irratti kokkolabu. Isabboo. wanni isaa laali immoo piroofaayilii isaa laali dhugaa waaqa Baayibboo kokkole. jaarsa bakka jaarsa. Jaarsummaa irraa maal godha reefsi fuluusiin barbaadaan. Kanan fedhaan. Maallaqa feetaati maallaqa jaalala immoo maallaqa Maallaqan fedha. baay'ee rakkisaa. Ishii baratina namoonni as jirtan shamarran as jala jirtan seenaa kana laaltanii maallaqa namarra maallaqa hin jaalatina karaa irra sin qabdu ishiitti.